الله من الشيطان الرجيم اين ياتبا نما نما ايه جني وانس براد والله بابا نمان baga qabatte ati immoo hin qabduka hin qabdu ani kan hin jedhe maaf akkas machoofta ofii koof hin machaa'e malee namaaf hin machaa'e. Tasuma wallollee beeknaan? Never. Never. Ani fi isheenii walitti buunee hin beeknu. Yaadi keenya tokko yeroo hundumaa. Maaliifi wal baay'ee shakkiti. Shakkii see kana mirkaneeffachuuf guyyaa tokko tooftaa wayii uummattee yeroo abbaan manaanse hojiidhaaf galuu jala jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kun yaajatu bidha akkuma beekamus har'as viidiyoo mamaraataatti ni qabadee dhufee jira ammayyuu garuu komeen isinirraa qabaa komeen qabu sabskraayibii gochaan jirtanii oromoo saba bal'aa sabskraayibii godhi ilma keessan guddisaa qaalii keessan jajjabeessaa egaa walii wajjiniin gara fuulduraatti deemna aartii keenya guddisnaa afaan keenya beeksisna jechuudha gara viidiyootti dabarraa wajjin turaa wajjin kofalla magaraan dhukkubutti magaraan keenya dhukkubutti magaggabnutti kofalla irra viidiyoon irraa viidiyoo mammaraataadha isayyuu naqinaa siin jedha gara viidiyootti dabarra. In nomine Patris et Filii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أين ياتبا نما نما ايه جني وانس براد والله بابا نمان سالفتت أين بالبوشة أين يات با أين يات ونريفون تلولا بنو دي فتيان جارتنا رازرة بجرتي والله كسيبتي بس الراس ما خي سيدا هون تاكم يوهاك أساني مباد الله ربي زداد ربي التل فتيا فتيا هاي هوي مصطفى هاي نمطاتي أكمرات أتيسي كبتاو جاسو يكلتي سي مراتوني أكمتي جولة كچلي أسغي سنة كچوه غلطي تك إيه لكي أنا ما لك أسغي ستاو إنه علمو أعوذ بالله من الشيطان لا حول ولا قوة إلا أتي بك نجيس ولا أجلين أجلين عند الدماء فاتك كمان كمان عن جتات أي والله سنجي ما قبل كمان إذا ما قبل ضرب التنجرة كمان قلتو والله ما قبل سنجي قدي تلاقيها أبو هاي غرتا هاي قولي مسائل لا تنسيني أتوسير سلام أنا غاوس نمازة دب سمه نبتو في نبتو نبوساني غرتا أبو أيو أين يبدو تانيوتي نما نمازي ويا مو نما ويا ربي ويا نماني أنا قلوانا كلا تدرو Injibita komediin injibita kamaraataadha. Yaa jechuun fakkateen beeku malee loqoda warra Harariin gaafa jechuun afaan Oromoo loqoda warra Harariin gaafa komediin hojjetamu baay'ee wanti tola bakka kataana isaan isaanii akkaataa isaan itti dubbatan baay'ee wanna kofalchiisa gaban kootiin baay'een jaallatadhe yaada toleera akka gagotti. ያው ወንድምህ ማን ብሎ ነው ስልኬ የማያነሳው? እንደ አንቺ አይነቱ መጋዘን ሙሉ ስላለው ነው። Jibbita roostii. Kot maaloodha maaf akkas dhugda maarri gashi qabaayuun nu beekaa maarri gashi dhugoo dhugii baga qabatte ati immoo hin qabduka hin qabdu ani kan hin jedhe Milishaadha wajjin. maaf akkas machoofta ofii koof hin machaa'e malee namaaf hin machaa'een oduun baay'ee singa deemasi deem hin qabduka hin qabdu inni qabu mukee machaa'a inni hin qabne mukee machaa'a. Milishaa wajjin gaafa mataa wal irraa buustu dhagu milishaan horiyaa machaaftaa akkas taasisaa siin jedhu bareeda. ስማ አንዱ ጊዜው አልሄዳለኝ ይለዋል ቤት ተከራይ Dhuguma dhugaa dubbachuufi naa dhiyuu didee naa deemuu didee yeroo naa deemuu didee warri jettani mana takaraayyaa
mana kireeffadhaati yoo booddee akka makkatti yeroon fiigu akka makkatti yeroon deemu yeroo sana agartu. Ji'a tokko kaffaltee ati yoomi kaleessan kaffaleetu jettu ji'a lammaffaan geera. Ammas kaffaltee tuuti jettu bakka torban tokko reefu hin gaddamni kaffaloon gootu jettu ji'a kan biraan geera. Mana kiraa fudhatteenna adeemu malee yeroon isaa deema manni maalumaafuu yeroon isin jalaa deemuu dide warri guyyaanatti xinnaa teettan warri yeroo naa deemuu didettanii mana kiraa fudhadhaati ilaala cheekii godhaa mana kiraa fudhadhaati amma kan itti deemu jechuudha. Maalumaaf viidiyoo ta'an nutti dabara. Fi baay'een si yaadee jirasti suura keenyaa ergimee nyaatarroo jiraatte yeroo nyaattu tapharroo jiraatte yeroo taphatu. Popporra jira. Maal si erga? Bakka hin dandeenye mucaa kanan harka kenneera bakka mucaa kanaa hin dandeenye. Keessaa mucaa xixinnoo kana bakka harkatti kenne. Hin danda'a baay'eema danda'a dhugaa. Haasaan bakka beekaan naan jedhani itti cimaa namatti iyyuu jechuudha. Mucaan kun akkinitti hojjetu popporroon jira. Bareeda bareeda. Akkam jirtu hordoftoota keenya har'a waan gabaabduu tokko muuxannoo koof muuxannoo ishee irraa waan barattan isiniif qooduuf dhufne sakandii muraasa nuuf kenna. Aniif isheen walitti buune hin beeknu. Tasuma wallollee beeknaan? Tasuma. Never. Aniif isheen walitti buune hin beeknu. Yaadi keenya tokko yeroo hundumaa. Maaliif wal jaallanna waan ta'eef yaadi keenya gargar bahee hin beeku. Yeroo an A jedhu isheenis A jetti. Yeroo an B jedhu isheenis B jetti. Miti aniif ati meeqa walitti? Tokko. Walitti buune hin beeku. Garuu yeroo baay'ee situ na aarsa miti? Situ na aarsa. Situ na aarsa miti yeroo baay'ee. Asumatti waltu muufi. Yeroo baay'ee situ balleessaa. Situ na aarsaa qaba faan kee amma haasa itti fufi. Namni biratti akkas jedhamu. Itti fufi. Qabi afaan kee. Afaan isa maal taateeti? Itti fufi amma haasa. Maalan itti fufaree ani situ na aarsa yeroo baay'ee. Gabirratti akkasumatti wal addaan jiraatu. Egaa haaluma kanaan rakkina keenya furra. Akkasitti mari'annee maas geenyetu walitti hin bu'in jechuudha. Yeroo gaarii qabaadha. Walitti bu'an hin beekan isaan bakka akkuma kanatti walii galu kaballaadhaan bakka yeroo hundumaa kan isaan walii galanii kaballaadhaan malee walii galanii jechuudha isaan. Kanaaf see bakka akkasumatti jiraatu walii galanii namatti tola. Jooyyaa jedhanaalticha keessan deebi. Haadha manaaf abbaa manaatu hojjettuu bareedduu tokko mana keessaa qabu. Haati manaa abbaa manaa ishee hojjettuu kanatti baay'ee shakkiti. Shakkii ishee kana mirkaneeffachuuf guyyaa tokko tooftaa wayii uummattee yeroo abbaan manaansee hojiidhaaf galuu jala ga'u hojjettuu kana lafa dheeraa ergaa ergite. Qaaf hojjettuun ergaa dhattu haati warraa dhaxxee siree hojjettuu amsoolaa ol qabdee jala ciiste eeggatte. Akkuma amala isaatii dhufee ol galee amsoolaa ol qabee jala seenee hojii gaafa jalqabanii warra itti tole eessaa waan bareedaa akkasii hojjetuudhaa kennettis gungumaa dhaabsisiisuu kaatee lakkiin dhaabsisiisuu xumura totte wantichi gaafa xumurame nan qabadhe gaa jettee ibsaatti gaafa buutee ibsaa bobeessitu waardiyaa mana isaaniiti. Wayyoo haati warraansaa guyyaa gaarii. Dandeessa dhugaa. Dhuguma kun kolfee jeneraalii keenya garamatti deemaarraa maal ta'arraa jeneraalii keenya. Xuruudha. Qoosaa ajaa'ibaa fidaara jeneraaltichi keenya abbaan gilgilchaa gidduu kana qoosaan fidaaru. Jiru jibbita qoosaa isa biratti hafe qoosaan bakka natti toleera dhaan. Hiriyaa keessa qaamiidhaaf jechuudha. Hiriyaa keessa baay'ee caatii qaamu gaafa birthday isaati guyyaa dhalootaa isaati caatii akkasitiin bittee geessuufi kana isaan kan isa gammachiisu. Fakkeenyaaf immoo warra qaaman warra caatii qaaman yeroo baay'ee kan gammachiisu giiftiitti kennituuf kamiin caalaa caatii yoo kenniteef
baay'ee gammadu jechuudha na natti toleera maalumaaf. Jibbita pirankii. Jibbita. Jibbita. Kana bakka mala ajaa'ibaa mala turee nuti laa yakka fayyaa ta'e akka du'aa ta'e hin beekamu laaxxattee rafta akka gaafa namni jiru bareeda. Yeroo hamminaaf yaaddoo Shakkiif shakkakii hin qabnu ijoolleen adamsaa jiru. jaalala dhugaas beekna ijoolleen taaddee birru. Garaa yoo laamne malee sodaannee garaaniiru. Hundaan olitti malee eenyu gaditti hin bullu. Biyya hundaan nu beeka sanyii agarii tullu. Daandii dhugaarra deemna qaqalloon baaroo tumsaa. Maalitti garaarraa kutattuun sanyii kumsa. Gootummaa keenya taanaan addunyaa qabna ragaa. Faranjiin nu hin dandeessu. Furtee abdii isaa aagaa. Hin qabnus hin dhalchines. Adoodduu sammuun doomaa. Gootummaa keenya taanaan nu beeku warri roomaa. Kan namaas tureen beeku. Kanuma keenyaan bulla. Maaraatoonis yoo ta'e fiinneerra miilla qullaa. Beenyeetu biyyaaf laanne. Akka abbabaa biqilaa. Utuu nuti hin jiraanne biyyuu baddeetti silaa. Ishumtamma faarsan kun biyya akkasiin teessu. Utuu nuti hin jiraanne baddeetti har'an geessu. Jaalalaaf tokkummaatiin Oromoon as gahe. uummata wallaggaa buqqa'aa jiruuf Bareeda gaarabbii jechuun walaloo jechuun walaloo I think daqiiqaa tokkodha walaloo daqiiqaa tokko keessatti eenyummaa Oromoo akkasitti ibsu jechuun Oromoon maal akka ta'e eenyu akka ta'e maalummaa Oromoo akkasitti ibsu jechuun it's amazing kan ajaa'iba gaarabbii warra kanaan koomedii waan ta'e kun garuu walaloo siiriyeesiidha ergaa qabuudha yeroo hundumaa koomedii duwwaatu hin taane kolfuu duwwaatu hin taane wantoota siiriyeesii akkasiis dabarsuun barbaachisaadha jechuudha ergaa namootaaf dabarsuun barbaachisaadha jechuun wantoota akkasiin barbaachisoodha yaada gidduutti yeroo hundumaa kolfuu yeroo hundumaa taphachuun bashannanuun kolfuun akkuma jirutti ta'e garuu wantoota siiriyeesii akkasii ta'an eenyummaa Oromoo ta'an akkasitiin gidduutti barsiisuu yaada gaariidhaan jedhanii kan akka kootti natti toleera baay'ee jaalladheera maaliif eenyummaa Oromootti mul'ata walola sana keessatti jechuudha namoota akkasiitiin gaafa dhiyaatu immoo nama harkisachuudha kana milaalin godhaa jecha jechuun utuun nuuf hin ilaalta namoota akkasii waan akkasii gaafa dhaggeeffattu jechuudha kan akka kootti natti toleera akkasumas itti fufaa galatoomaa isiniin jenna waan kanarra jiru waan baay'ee isinirraa hin jechuudha egaa viidiyoo naraaf qabannee dhufne kana fakkaataa daawwattoota keenya viidiyoo kan biraa nama walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jala akka bashannantan akkasuma akka waa irraa barattan abdiin qaba subscribe share like gochuu akka hin irraanfanne mallu